አስተምራታለሁ ብላ መሸኛ ወሰደች ምናምን። የትምህርቴ መሸኛ ቀደደችብኝ። ጸጉሬን ላጭታኝ የምታስተኛኝ ኩሽና ነው እናቴ። አባቴ ጋር ተደብቄ ሱቅ እሄዳለሁ ብዬ ደወልኩለትና ያለውን ነገር ነገርኩት። በቃ ጥፊና ነው ያለኝ። እሺ ብዬ ጠፍቼ ሄድኩኝ። ሲሄድ እሱም ደግሞ ቀለቡን ራሱ ለማስመለስ ነበር። በ300 ብር ቤት ተከራየልኝና እሱ ጋር እዛ መኖር ጀመርኩ። ያኔ 11 አመት ምናምን ሆነኛል። 10 አመት 11 አመት። ከዛ በኋላ እዛ መኖር ጀመርኩ። ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቀለብ ብቻ ለፍርድ ቤት ቀጠሮ ብቻ ነው መጥቶ የሚወስደኝ። አያየኝም። እዛ ቤት ኪራይ ደረሰ ልክፈልሽ፣ ምግብ ትበያለሽ ምናምን አይለኝም። እያለመንኩ ነው የምበላው። አንድ ጸጉር ቤት የምሰራለች፣ እሷ ጋር እየሄድኩ ምናምን ጸጉር እያጠብኩላት ምናምን እሷ ጋር ነው የምበላው። ከዛ በኋላ ቀለቡን ወደ ራሱ ካስመለሰ እኔ ጋር እየተማረች ነው፣ እኔ ነኝ ማስተምራት፣ እኔ ጋር መታለች ብሎ ሄጄ መስክሬ ምናምን ከዛ በኋላ ወስድሻለሁ ብሎኝ ነበር። እሷም እምቢ ስላለች አልወስድሽም አለኝ። የእንጀራ እናቴ ወይ እኔን ምረጥ ወይ እሷን ምረጥ ሲል በቃ እኔ አልፈልጋትም ብሎ ቤት ኪራይ ደረሰ ውጪ አለኝ። 3 ወር ነጻ ተቀምጬ ከዛ ቤተክርስቲያን መኖር ጀመርኩ። እዛው ነው ማድረው፣ እዛው ነው የምበላው፣ እዛው ነው የምተኛው። እና ልጆች መምጣት አቆሙ። እዛ ማደር ምናምን ሱባኤ ምናምን ጾም ነበረ አቆሙ። ሲያቆሙ ብቻዬን ነው የኖርኩት። አንዱን ሹፌር ሄጄ መናሪያ እስከ አዲስ አበባ ወሰደኝ አልኩት። Ashamaa hordoftoota YouTube jalatti argamtan akkam jirtu obboloota koo, nagaa waaqayyo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa maarree obboloota koo, samuuna kana wanti dhaga'aa jirru wanta baay'ee garaa nama nyaatuu fi wanta nama gaddisiisu, wanta laphee nama cabsu. Maatiin akkanatti ilmoo ofiitti hin jabaatan jedhani dhugaa rabbiif maaliif waan arginee hin beekneef wanta akkanaa wanti miidiyaa irratti argamu kun baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa samuuna kana waan baay'ee argaa jirra. Taatee haati ilmoo irratti raawwattu jechuudha. Aga lubbuu ilmoo ofii baasisiisu, aga lubbuu ishii darbisiisu ga'aa jirti jechuudha. Kun maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa bara akkamii akka ta'e naaf hin galle ana. Egaa maarree obboloota koo, mucayyoon tun daa'ima waggaa 13 garba gurraachatti dhalattee achumatti guddattee haati fi abbaan erga adda ba'anii sababa konkolaachisaa ture abbaan ishii jechuudha. Erga konkolaachisaa ture nama dha'eet mana hidhaa seenee achi haati isaan kophaa guddisaa turte. Inni gaafa mana hidhaatii ba'ee immoo gaafa manatti deebi'u haati tun isaa irratti gattee biraa baddee. Erga baddeen booda daa'ima 2 fudhattee tan ammoo abbaa biratti gattee biraa deemte. Erga abbaa biratti gattee biraa deemte inkasastee qallaba ijoollee nama tokkotti kennamaa fi ture tun abbaa bira turte. Abbaan immoo haadha buddeenaa irratti fuudhe. Erga irratti fuudheen booda haati sababa ishii barbaachuu hin ta'in sababa qallaba yookaan birrii irraa dabalata barbaadduuf mucayyoo kana walitti bu'ii kootu gara koo jetteen mucayyoon gaafa mana haadha yookaan armeedhuma ishii deesse kana bira deebitee deemtu akka haadha biddeenii yookaan akka haadha ormaa kushiinaa keessatti hiitee mataa irraa aaddee dhugaan siniin jedha. Yoon kana jedhu haati akkana gooti yoon jedhu arraba na hidhama. Maaliif haadha jechuun ilmoo ofiiti, waan hunda ofiiti. Haati ofii kafana ofiiti, haati ofii eenyummaa ofiiti, dhiiga ofiiti haati ofii jechuudha. Nama kamirrayyuu addunyaa kana haadha obboleessa, haadhan jedha abbaa obboleessa, fira kamirrayyuu kan sitti aanu haadha keeti. Yeroon haati akkana goote jedhu arrabatu na qabama jechuudha. Kun garuu waan nama gaddisiisu. Meeqa isaaniiti laata kan manni dhossee jiru, kan mul'ate har'a takkan duute sababa haadhatii fi takka immoo tana mucayyoo daa'ima kana jechuudha. Fuutee bineensaaf laatti, fuutee akka namni irratti taphatuuf laatti jechuudha. Keessattuu shamarrani mana ofiitii baasuun yookaan bobaa ofii jalaa baasuun dabarsanii bineensaa kennuudha, dabarsanii du'aaf kennuudha.
akka namni irratti taphatuuf akka namni irratti qoosu godhuudha jechuudha. Egaa maarree abbaan garaa jabaata. In dhageenya kana akka abbaan garaa jabaatu keessattuu yoo abbaan nama biraa harmee yookaan haadha ofiit irratti dabalata fuudhe ilmoo san garagaree akka hin laalle hin beekna. Garuu haati ilmoo ofii akkana gooti. Akkam kushiinaa keessatti raffisti. Akkamitti mataa irraa addi. Akkamitti ilmoo ofii deesse akkanatti rakkisti. Akkanatti cinqiti. Egaa maarree obboloota koo gaafa mucayyoon tun gara abbaatitti kootu jedheenitti bilbilattee gara abbaatitti deebitu abbaan manatti akka hin galle haati biddeenaa hin dhoggite. Egaa isii dhagaa abbaan gara beektanii miti reewaa isaa. Kanaaf mucayyoo tana mana kireeffatee gaafa mana namaatitti ol galchuu akka ofiisaatii qallaba danda'u akka ofiisaatii waan hunda danda'u seera afuutti dubbatee jira. Garuu immoo wanti duuban godhu akkasii miti. Egaa maarree wanti kaffalamuuf dhabamee mucayyoon tun mana san keessaa in ari'amtee gara micarraan ishee gara alaa gara bineensaa osoo haadhaaf abbaa qabdu. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Gochi akkanaa kun baay'ee nama ajaa'iba. Egaa maarree mucayyoon tun gara Finfinnee adaadaa ofii bira deemuudhaaf murteessite. Gaafa garas deemtu kanaati ofiis hin jaalanne kan abbaan ofiis hin jaalanne adaadan immoo na jaalatte jechuun hin danda'amu isin jechuun jaaladha. Egaa maarree obboloota koo gara san erga imaltee adaadaa kana immoo buna gurguraa turte. Adaadan tun akka firaatitti yookaan akka adaadaatitti miti kan itti fayyadamaa turte akka sarraatanyaa mana keessatti itti fayyadamaa turte jechuudha. Akka sarraatanyaa mana keessatti itti fayyadamaa turte. Dhugaa gochoonni akkanaa kuni kan mul'atu yookaan nama takka lama irratti as ba'ee mul'ata malee meeqa isaaniiti kan keessatti akkanatti miidhamaa jira. Meeqa isaaniiti daa'imni akkanatti gudeeddaman. Meeqa isaaniiti daa'imni sababa adda addaatiin du'an. Sababa adda addaatiin karaa irratti mucayyoon waggaa 13 jechuun daa'ima ganaa lafaa guddattu. Ganaa daa'ima burraaxxee hin quufne. Ganaa daa'ima utaaltee hin quufne nyaattee hin quufne. Isiinuu daa'ima. Isiinuu ganaa nama ishii guddisu barbaachisa. Isiinuu nama ishii kunuunsu ganaa barbaachisa. Umurii kanaan wanta hin taanetti seente isiinuu haadha daa'imaa taate. Daa'ima wajjin karaa irratti kufte. Irratti immoo dhibeen dabalata. Maaliif warroonni akkanatti haatiif abbaan garaa jabaattan? Maaliif ilmoo ofiitti akkana garaa jabaattu? Maaliif? Jiruun biyya lafaa kun agayoomiitu irra jiraanna. Har'a keessaa deemnee boru keessaa deemnee hin beeknu. Kanaaf immoo waan yeroo jirru kanatti waan gaarii hojjennu. Nama biraatiif gaarii ta'uu dadhabne ilmoo ofiitiif gaarii ta'uu maaliif dadhabne? Ilmoo ofii manaa baafne bineensaaf maaliif kennina? Ilmoo ofii manaa baasne maaliif namni dhiirri ammaa bineensa dhiirri ammaa bineensa? Dhugaan siniin jedha. Maaliif bineensa osoo ta'uu baate daa'ima waggaa 13 kana fuudhee ka'ee hin gudeedus? Sinii galee rakkina ishiitti ilaalee ittiin fayyadamuu ture. Isii hin ulfeessuu ture. In gargaaraa ture jechuudha. Osoo haadha ofii kabajee, osoo obboleettii qabaatee obboleettii ofii kabajee ilmoo sana in gargaaraa ture. Yookaan nama ishii gargaaru barbaadaa ture. Malee akka ishiin gara itti seentu dhabdee jennaan namni karaa irratti natti taphachuu mannaa jettee isatti gortee jennaan inni itti taphate. Kun gara jabinaa akkamiiti? Ilmoo daa'ima kan gudeedan. Sammuu akkamiiti? Daa'ima waggaa 13 itti ulfeesse. Haati immoo haadha akkamiiti? Haati garaa jabaattu. Takka abbaa biddeenatiin gudeechisiiste ajjeechisiiste. Takka immoo ilmoo ofii baastee kushiinaa keessaa bulchitee mataa irraa adde. Kun bara macarrashaadha. Haati akkana hin gootu ilmoo ofii mataa naga'aatiin jechuudha. Nuyi haadha kan beeknu haadha biyyee nyaatte nama guddistu. Haadha odoo ofiin uffanne nama uffistu. Odoo ofiin nyaanne kan nama nyaachistu. Odoo ofiin dhaanne kan nama dhooftu mataa. Kan nama ofiin odoon dibanne kan nama dibachiistu. Haati mataa naga'aatiin jirtu jechuudha. Ilmoo ofii gadi baastee bineensaaf kenniti. Dhugaan siniin jedha.
ani isiniif hin beeku garuu an akka kiyyaatiin barri kun bara rabbiin yaadatan jechuudha. Wanti nuyi dhaga'aa jirru waan hamaa bichaadha. Waan hamaa bichaa waan sammuu gurra namaatiif dhageettii namaaf hin tolle bichaa. Wanti bara kana ammoo waan daa'ima irratti hundaa'e. Kun daa'ima didiqqoo ajjeesa, kun daa'ima didiqqoo gudeede, kun daa'ima araasi ji'a 3 gudeeda abbaan. Aanaa Harargeet irratti yoo dhageessanii hin dhageessu jedhee tanan abdii qaba. Daa'ima dhalattu dhiiga ji'a 3 abbaan. Kun wanti ta'aa jiru dhugaan siniin jedha biyya lafaa kanarra namayyuu miti seexanni waan dhaabbatee uffata uffatee deemaa jiru natti fakkaachaa jira. Baay'ee nama ajaa'iba kun. Dhugaa keessi kiyya baay'ee samuuna kana keessi kiyya wanti dhagahu hundumtu gurra kiyya irratti dhugaan siniin jedha keessa kiyya baay'ee na cabse. Baay'ee keessa kiyya na adooche. Daa'ima akkana tana. An abbaatti faradaan jiru. Haadha malee. Yoo amma feete rakkatti haati bee karaarra ciiftee sii kadhatti. Ilmoo ofii ciniintee ilkaan itti ciniintee karaarra ciiftee namatti kadhatti. Dhugaan siniin jira taateen kuni dhugaa baay'ee nama ani jechatu afaanii na bada. Akka nama tokkootitti an dhugaan siniin jedha baay'ee lapheen kiyya cabee jira wanta miilaan dhaga'aa jiru irratti. Wanta miilaan dhaga'aa jiru irratti baay'ee tokko keessi kiyya na aduudee jira. Baay'ee keessi kiyya mar'imaan kiyya na raafamee jira. Nuyi alaalaalaallee osoo hin beekin kan akkanatti boonyuuf kan akkanatti garaa raafamnuuf haati akkamitti ilmootti garaa jabaatti. Haati bee haadha. Addunyaa kana kan nama barbaachisu wanta kamiin caala haadha, qabeenya caala. Haadha, haati ofii gaaddisa ofiiti, kafana ofiiti. Ilmoo ofii akkamitti baastee bineensa akka kennitu gooti. Wanti ta'amaa jiru kuni dhugaa obboloota koo wanti taateen ta'amaa jiru kuni akka nu hundumtu jechuudha gara rabbii keenyatti deebiinu nu taasisaa jira. Yoo isiniif gala ta'e, yoo isiniif gala ta'e hundumti keenya amma dandeenyu rabbii keenya kadhachuudha. Biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi jechuudha. Wanta dhagaa jiru kana yaa Rabbi ati nurraa qabbaneessi jechuudha. Gamaa gamana walitti yaanee walitti dunnee seexana walitti ta'uurra seexana akkanatti dhugaan siniin jedha nama keessa taa'ee gochoota adda addaa gochoota hamaa kanneen hojjetu kana rabbii keenyatti kadhachuu qabna. Nageenya naati ilmoo ofiitti garaan jabaattu. Nageenyaan ilmoo ofii da'e kushiinaan ciibsu ani. Ofiin kushiina ciisa malee.